Amma waan gabaabaan isin hima. Qeerroo na dhageessuumi. Ergaan duraa warra mootummaatiif warra kaabineetiif na dhageettuumi. Qeerroo kaabineetti naaf himtuumi. Wanni an jedhu ummata kana humnaan bulchuun hin danda'amu. Isteediyoomii dachii teennarratti huuraa kennan horii kennan jaaramen hambisuun hin danda'ama. Jawaar Mahammad biyya abbaa isaa diidaarraa hambisuun hin danda'ama. Mararaa guddinaa biyya inni itti hidhatee, itti rakkatee, itti baratee, waggaa meeqa itti rakkatee bilisoomserra dhoorguun hin danda'ama. Isin hin dhagamu hin danda'ama. Baqqalaa Garbaa korma Maccaa Arsiin adda guutuun hin danda'ama. Jarri hin dhageettu jedha hin danda'ama. Jarri hin dhageettu sadi godhaaf hin danda'ama. Wanni itti naa himtan kalellee gaafa qabsaa'aa turre wayyaana irratti ummataa walitti buutanii meeshaa wayyaanee taatanii nama keenya ajjeeftanii qeerroo isin bilisoomsuu deemu ajjeeftanii isinii dhiifne gaafa mo'amtu warri Addis Ababaa warri Finfinnee nuu waliin galtee harka kennatte. Kaabinee Roome hin gowwoomina. Gaafa qabsoon hooyite, gaafa qeerroon lafaa kaate, gaafa Oromoon tokko taate, gaafa Oromoon likkii isii galchite, baala siltaanni harka kennaa situ ummata keessatti hafanaa jaan. Qeerroo ergaan tokko isiniif abadan waan takka hin shakkinaa. Mootummaan Oromoo ta Oromiyaa ta qabsaa'otaan jaaramtu, ta sabboontotaan jaaramtu, ta hin hanne, ta hin kijibne, ta hin dheessine jaaramuuf deemti. Oromiyaan ta'een nuti. Roobe ta'een nuti. Arsiin ka'een nuti. Diidaa ka'een nuti. Kaminilik jettanii. Roobe ta Miniliki. Roobe ka wayyaaneeti. Roobe ta Oromiyaati miti. Roobe ta Oromooti miti. Abbaan biyyaa eenyu. Qeerroo ergaan biraa ni qabu. Maaliin as geenne? Tokkummaan as geennemi. Wal dhageenya as geennemi. Bahaawi kibbaan duullee as geennemi. Warri hanna bare, warri gabrummaa malee bilisummaa inni eeffanne arrallee isin qoqqootuu barbaada. Dheengadduma kana kiristaana islaamatti isin qootuu barbaada. Hin taati. Qeerroo anaa kana jaalattu. Meesi na jaalattuumi.